Harka fuuna akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana irreecharraa aftanii baga irra aantan jecha qophiin keenya karaa miidiyaa virtuu isin bira ga'u qophiin ammas barnoota jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiinis mammaaksaalee waa'ee gootaa agam beekna jenneedha wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru. Qophicha qopheessuudhaan immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee sana affeerranneerra. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Duraan dursaa gaaffii qofeeyyamamtuu waan taateef ulfaadha. Eessi. Mee walaa bar. Ayyaantuu Nabiin jedhama. Dirribiin jedhama. Miliyooniin jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Gabrummaa iddaan buqqisnaa dadhabnu ammoo ilmaan itti guddisnaa goonni jedhe eenyudha? Dr. Alii Birraa. Alii Birraa jedhe? Eeyyee. Jeneraalii Waaqoo Guutuu. Eessatti dhalate? Baaleedha miti. Jeneraal Waaqoo Guutuu natti fakkaata. Eessatti dhalate? Baalee godina Baaleetti dhalate. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Mammaaksa tokkoon si eegalaa naa xumurta. Ijaa fi ijoolleen? Ijaa fi ijoolleen waan arganitti gammadu. Bichaa beeku. Ma yaalaa jirta. Ijaa fi ijoolleen? Ijaaf ijoolleen lafa arguudha. Ijaaf ijoolleen lafa arguudha. Ma yaalaa. Ijaaf ijoolleen lafa qabatuudha. Mammaaksa tokkoon si eegalaa naa xumurta. Ijaa fi ijoolleen? Hin beekne kana. Hin beekne kana. Mee yaali ijaa fi ijoolleen jedha saboota Ijaa fi ijoolleen hin beekne. Dhagaa hin beeku yennuu waan mammaaksa akkasii. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Weelloo Hacaaluu Hundeessaa keessaa fudhatame Aliyyii Cirriitu beekaa karaa dhombiriin dhukaatee jedha. Dhombiriin maalidha? Irra deebii. Aliyyii Cirriitu beekaa karaa dhombiriin dhukaatee jedha. Weelloo Hacaaluu keessaa fudhatame. Dhombiriin kun maalidha? Ani hin beeku lakkee. Umrii kana lakkinaaf hin galleena. Dhombiriin hin beeku. Meeshaa waraanaati gaa? Meeshaa waraanaati. Meeshaa waraanaa maali? Meeshaa waraanaa meeshaa waraanaa kan xiyyaara. Doombirii jechuun lolli yeroo san tole lola doombirii gara Baalee kanaan ture natti fakkaata. Achiin tuksii jalqabanii gaafa jalqaban gootan Oromoo warri rasaasa qabatanillee meeshaa qabatanii ba'anii achirraan balleessan natti fakkaata. Kanaafuu dhombiriin kun meeshaa waraanaati. Doombiriin karaadha malee karaa doombiriin dhokaate jechuun karaa isaan ittiin tuksii jalqaban itti malee meeshaa miti. Tamante? Eeyyeen. Dhukaate jedha bargaru. Karaa doombiriin dhokaate. Hin beeku garuu akkas natti fakkaate. Hin beeku. Hin beeku. Tilmaami maal jechuun akka ta'e wayii karaa dhombiriin dhukaatee jedha waan ta'eef tilmaami. Egaa lafti loowwan oolanii maal dhoqqeen hin dhibamu akkuma sana natti fakkaata gaafa yaallu. Karaa sanii hin beekamu natti fakkaata hin beeku. Gaafa tilmaamudha malee hin beeku. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Tole gaaffiidhumaan si gaafadha ammas mammaaksadha. Turuun bultee lafee taati mammaaksi jedhu jira miti. Turuun bulteetu lafee ta'a moo maal ibsa mammaaksi kun?
Egaa mammaaksi kun tiruun bultee lafee taatii osoo hin ta'in wanta tokko yeroodhaan yoo hin hojjetamne wayi yerootti yoo hin hojjetamne yoo bubbulee akkasuma cimaa deema jechuudha. Tiruun bultee lafee taate jechuun yerootti kennuu ta'uu baatanii wanta hojii hojjettu keessatti yerootti hin kennin yeroo sanatti deebi'atootti laatte yoo lafarra bubbushite wanti ati amma beektu sun boroo iftaan yeroo harkaa bubbulaa deemu baa'ummaa akka hin qabaanne agarsiisa jechuudha. Tiruun bultee lafee taate jedhama mammaaksi. Tiruun bultee dhuguma lafee taate moo maal jechuudha? Yaa jecha malee hin taatu. Jechuudha ree. Jechuun tiruun akka baheen gaafa qaqqabdu hin lallaafaa miti ree yoo garuu tutture hin jabaachaa deema. Dubbiin illee yoo bubbulte likka akkas taate jechuu barbaadaniiti malee lafee hin taatu. Wanta sana dafnee jechuun gaafa hiikamu jechaadha. Wanti jechuun amma fakkeenyaaf lolas taanaanii wanta illee nama wajjin wal dhabdeessanii daftee yoo hiikuudhaa baatte borboloo daftee hiikuu dhiisuu dandeessa. Ammumaan daftee hiiktee nama sanaa waliin haasoftee yoo daftee hiiktee nagaan ni bu'a. Yoo bubbultee garuu lafee taate daftee hiikamuu hin dandeessu natti fakkaata. Gaaffii koo fayyamamtu waan taateef ulfaadha. Galatoomees. Gaaffii koo fayyama waan taataniif ulfaadha. Galatoomaa sinis. Ulfaadhu gaaffii koo fayyamama waan taateef. Galatooma. Galatoomatillee. Kan daawwachaa turtan qophiin keenya ammas barnootaa jedhu egaa kana fakkaata ture qophii keenya irraa barattanii akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa ture keessaa muraasa deebisuudhaaf yaala gaaffiin tokkoffaa gaafadhe irratti gabrummaa iddaan buqqisnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddisnaa goonni jedhe eenyu jedheenidha kan hin gaafadhe gabrummaa iddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisnaa kan jedhe jeneraal Waaqoo Guutuudha eessatti dhalatee jenneetudha kan nuti gaafanne kan inni itti dhalate ammoo Baaleettidha jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne ammoo mammaaksadha. Mammaaksi kunis ijaa fi ijoolleen kan jedhu booddee maaltu jira jennee gaafanne ijaa fi ijoolleen tika baddii jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo weelluu Hacaaluu keessaa kan fudhatame Aliyyii Cirriitu beekaa karaa dhombiriin dhukaatee kan jedhu keessatti dhombirii maalidha jenneetudha kan nuti gaafanne dhombiriin egaa meeshaa waraanaati. Yeroo bara durii Aliyyii Cirriin fa'aa Waaqoon Guutuu fa'aa yeroo lolanii gargaarsa gaafachuudhaaf gara Somaalee gaafa deemanii mootummaan Somaalee yeroo sanaa Ziyaad Baaree namni jedhamu meeshaa dhombirii jedhamu 5 gargaarsa godhee laateef jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi inni dhumaan ammoo tiruun bultee lafee taatii mammaaksi jedhu maal ibsaa jennee gaafanne egaa tiruun bultee lafee taatii jechuun egaa tiruutu bulee lafee taa'atu hin taane dubbii yoo bubbulee dubbii biraa dhalaa akka jedhutti hiikama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya aga ammaatti daawwattan kana fakkaata ture nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura.